السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرين في كقالي أكمل لك قدني خيارة جرجرني بعد فيها بكجر ترندت الدنيا أمر ورمتي كقالي أرى يعدا وايد قرارات تكو غافي في ديبي على بريسريا ما يقلو جونا يوم من جنة ما يقلو أبا قدر رايقلا حاسوني أبا قدر كلسون Afrankolo bokobo mo akka bujis dirraatti bokobo an akkana fakkaatu bujis dirraa bokobe waan kana seena fakkaatu itti aasuudhaan haasawaa abbaa gadaa keessatti haasawaa abbaa gadaa keessatti waliin dhagee ogaasni gurguraa kan jaamu jira gurguraan rimmaa afra qal'ootiin beeka ogaasa dhiisuma qabattiin beeka ogaasni afra qal'oo jechuun eega abbaan gadaa kaafra qal'ootee gurguraan taafra qal'ootaati waan san kaasuun sirraanii barbaachisa jechuudha. Gurguraan moo? Abbaan gadaa. Ayyuwa amma abbaan gadaa afran qalloo kabajamaa jaalatamaa jechuudha dirree dawaa. Hanqinni jechuudha argitee achi keessatti kaasee nuuf wanta jee ni jira jechuudha maali yoo jettees nuti gurguraan fi soomaalee jechuudha agartee afran qalloo wali buusuudhaa fi kan jiru san jechuudha agartee kun sirriidhaa miti jechuudha yaada gaarii miti jechuudha maaliif yoo jenne gurguraan eenyu afran qalloon eenyu jechuudha kanneen hundinuu Oromoodha. Isa jechuudha agartee gosa Somaaleeti gosa Somaalee keessaa gosa dandeessee Jabuutii keessallee jiraachuu turte jechuudha. Sanirraa dirree dawaa keessallee ni jiraatan akkasitti adda baasee wanna godhuun barbaachisuma ture. Deebi'ee jechuudha agartee ammallee qeequmsa jechuudha agartee ilmaan Oromoo magaalaa dirree dawaatis ta'ee Oromiyaa guutuu